jirtan daawwattoonni chaanaalii koo guyyaa irraa kan ammoo fiiziksii kutaa 9ffaa yuunit 1 paart 1 walii wajjin ilaalla. Kanaaf viidiyoo kana laayik godhaa. Warreen chaanaalii kanaaf amma haaraa taatan baga nagaan dhuftan isiniin jecha YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Nuuf guddisaan jedha, chaanaalii guddachuutii qabudha. Kanaaf gara viidiyoo keenyaatti dabarraa jechaadha. Amma xumuraatti na wajjin tura. Egaan irra kan nuti walii wajjin ilaallu vectors kan jedhudha. Unit 1 part 1 jechaadha. Vector kan jedhu kun kutaa 9ffaa keessaa part unity jalqabaati jechaadha. Whenever you take a measurement of an object, you are recording a physical property of that object. Qaama tokko measurement isaa gaafa take gootu jechaadha. Physical property isaa recording gochaa jirta yookiin safaraa jirta jedha. Further physical properties can be calculated using this measurement. Again, physical property measurement kanatti gargaaramuudhaan kan calculated ta'u. All physical quantities are either a scalar or a vector. All physical quantities are either a scalar or vector jedha. Vector quantity physical quantity physical nature yookiin scalariidha yookiin immoo vectoriidha. Scalar kan jennu kuni afaan oromootiin kalqabee jennee sanuuti barannedha. Vector jechuun immoo kalqabee isa jedhana jechaadha. This unit looks at vectors in details including examples of vector jedha. Unity kana keessatti bal'inaan kan nuti ilaallu waa'ee vectorii jechaadha. Detailiin isaa kan nuti barannu waa'ee vectoriitidha. Gadi fageenyaan jechaadha. Akkasumallee example yookiin fakkeenyota vectorii warreen ta'an akkasumas how to add them akkamittiin jara walitti ida'uu akka dandeenyu baranna. How to add them up and why they are used. Akkasumas jarreettan kun maaliif akka isaan fayyadan ilaalla. Vectors are crucial in a wide range of applications. Egaan vectoriin kun jechaadha baay'ee murteessaadha jechaadha applicationota adda addaa keessatti. From landing on the moon to crossing rivers, addeessarra dhaabbachuudhaaf galaanota yookiin rivertoota adda addaa cross gochuudhaan keeping bridges standing up wantoota kanaadhaaf fayyada jechaadha vectoriin kuni. Kana bal'inaan waa'ee vectorii kana ilaalla jechaadha. Representation of vectors kan jedhu ilaalla jechaadha. What are vectors? Vectorii kun immoo maalidha? What are vectors? If you were asked for directions to your house, simply saying 6 kilometers away would not be very helpful. Yoo directionii yookiin kallattii mana keetii gaafatamte jechaadha. Manni kee eessadha yoo siin jedhamte callisteeruma lafaa kaatee kiiloomeetira 6 fagaata jechuu jetta jechaadha. Callisteennati kiiloomeetira 6 fagaata jettu kun immoo helpful miti jechaadha yookiin sirriitii odeeffannoo gahaa ta'e namaaf hin kennu. Fakkeenyaaf manni kee gara lixaatti argama taanaan kiiloomeetira 6 jette ati immoo kiiloomeetira 6 jette taanaan namni sun olii gadi deemee si arguu hin danda'u. Yookiin gara lixaatti deemanni gaafa gara lixaatti deemu manni kee tariitii immoo gara bahaatti hafuu danda'a. Yookiin inni gara kibbaatti deema manni kee gara kaabaatti hafe. Kanaaf kun odeeffannoo gahaa kennu jechaadha. Odeeffannoo gahaa kennu yoo barbaadde jechaadha 6 kiiloomeetira jettee kaatee directionii isaa itti himuu qabda jechaadha. Yookiin gara lixaatti jechuu qabda yookiin immoo gara bahaatti jechuu qabda jechaadha. Gabaabaadhumatti vectoriin maal jechuudha? Hammaaf kallattii wajjin wanti tokko yeroo itti ibsamudha jechaadha. Fakkeenyaaf kun akkas jedha. Along with the distance direction is also required. Yeroo wanta tokko dubbannu jechaadha. Directionin isaa akkuma magnitude isaa yookiin distance isaa himne sana directionin isaa required ta'uu qaba jechaadha.
Instead you need to provide more information. Akka nuti information gahaa argannuudhaaf kan nu fayyadu akkuma direction hamma isaa yookiin magnitude isaa sun nu fayyadu direction isaa sunis nu fayyada jechaadha. Fakkeenyaaf kunoo akka jennee dubbachuu dandeenya 6 kilometer due north from here's provide kunoo fakkeenyaaf kiiloomeetira 6 northii southii eastii westii jennee dubbachuu dandeenya. Kun more information kan ta'edha jechaadha. Odeeffannoo bal'aa nuuf kennuu kan danda'udha jechaadha. You have provided a magnitude 6 kilometer 6 kilometer and a direction north. Kanaaf egaa direction isaa north akka ta'e akkasumas immoo direction isaa north magnitude isaa 6 kilometer akka ta'edha kan dubbanne. Quantities that have both a size and a direction are also referred to as vectors. Again vectors in hammaaf kallattii wajjin kan ibsamedha. Vectors are incredibly useful tools in both mathematics and physics. Mathematics physics keessatti baay'ee useful dha yookiin wanta barbaachisaadha jechaadha. Vectoring kun a vector quantity as both magnitude and direction. Magnitude yookiin hangaaf kallattii kan qabudha jechaadha. The alternative scalar quantity just as magnitude or size there is no direction associated with it. Again scalaring kun immoo faallaa vectoriti yookiin inni immoo magnitude qofaa kan of keessaatti qabudha jechaadha. Magnitude yookiin size kan of keessaatti qabudha jechaadha. Direction maleedha jechaadha inni direction hin qabu. For example it would be silly to say chemical energy of 600 joule north again Juulii 600 jedha jechaadha. Kun skalarii dhamoo vectorii dhannee murteessuudhaaf juuliidhaan wanti ibsamu enerjiidha yookiin unity waltawaa system international unity isaatiidha jechaadha. Kan enerjiiti juuliin jechaadha. Kanaaf enerjiin immoo energy is an example of scalar quantity. Kana north jennee biratti barreessine south jennee biratti barreessine directionii kamiin iyyuu biratti barreessine hin barbaachisu silaayyuu yoo bituma barreessine iyyuu enerjiin scalarii ta'uun isaa beekamaadha waan ta'eef scalar quantity jennee bira barreessuudha. Barreessuun hin barbaachisu north south jennee barreessuun kun hin barbaachisu jechaadha. Maaliif dogoggorsuudhaaf barreessaa yeroo tokko adda baafannee akka nuyi beeknu barbaada waan ta'eedhaafidha jechaadha malee energy an example of scalar quantity waan ta'eef kanaaf 600 joule kun maal ta'a jechuudha scalar quantity ta'a jechuudha. All vector quantities have a direction associated with them. Egaan vector quantity hundumti isaaniiyyuu kallattiidhaan wajjin ibsamu. For example a force of 6 Newton to the left or displacement of 45 kilometer south. Egaan addanatti jechaadha humna 6 Newtonii gara bitaa jedha jechaadha. Akkasumas displacement yookiin qaxxaamura kiiloomeetira 45 gara south yookiin gara kibbaatti kan jedhudha jechaadha. Definitionii bal'aa asirraa argachuu dandeenya waa'ee scalar magnitude akkasumas vectorii. Scalar jechuun maal jechuudha? A quantity specified only by the magnitude kan jedhudha. By this magnitude magnitude jechuun kan biraan sizeidha hamma jechuudha. Vector jechuun a quantity specified by its magnitude and direction kan jedhudha jechuudha. Ibsa bal'aa iddoo kana argachuutii ni dandeessu jechaadha. Innafee examples of vectorii akkasumas scalarii addana argachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf force including weight ulfaatina dabalatee jechaadha. Humna gosoota humnaatiidha jechuudha. Ulfaatina dabalatee vectorii jalatti ramadama jechaadha forcein. Displacement forcein duwweensaa F'dha. F guddaa jechaadha. Displacementiin xiyya mataarraa kan qabudha. Velocitynis xiyya mataarraa kan qabudha. Accelerationin dha momentum kanaan bakka bacadha. Hundumti isaaniiyyuu
gosoota vectorii jechaadha. Scalariin immoo gosoota scalarii distaansiin jira, speediin jira, maasiin jira, enerjiin, temperature kun hundumti isaayyuu gosa scalar quantity yookiin kalqabeeti jechaadha. Isaan kun immoo gosa kalqabeeti jechaadha. Isaan kun gosa kalqabeeti, isaan kun example kalqabeeti jechaadha. How can we represent vectors? Vectorii kana immoo akka kamittiin ibsuu dandeenya kan jedhu ilaalla. As all vectors have direction kana we must include one when writing them down. Egaan vectoriin hundumti isaa directionii wajjinidha. Yeroo barreessinu immoo waa itti dabaluudhaa qabna malee. Amma fakkeenyaaf forsiin akkas jennee barreessine kun kalqabee moo kan dhabeedha jennee adda baasuutii hin dandeenyu jechaadha. Kanaaf waa itti dabaluutii qabna jechaadha. Waan ittiin adda ta'e tokko itti daballee barreessuutii qabna. Waan ittiin yookiin vectorii ta'uusaa mul'isu yookiin scalarii ta'uusaa kan mul'isu adda baasuu qabna jechaadha. Kanaaf kun maaliin adda baasna yookiin bold gochuu qabna jechaadha. Bold goonee barreessina F sanaa bold goonee mul'isne yookiin guddisneetidha kan nuti barreessuu qabnu yookiin immoo F barreessinee kaanee arrow yookiin xiyya mataa isaarra barreessina jechaadha. Isa kana inni kun kan inni mul'isu. Kanaaf maal jedhaa? For example, a displacement of 13 km will not be enough information. 13 km kan jedhu kun qofaan isaatti jechuudha. Information guutuu nuun kennu. Maaliif vectoriin kallattii wajjin yookiin direction wajjin ifa argiteeti kallattii isaa anutti mul'isaan jiru. Kanaafiyyuu enough information nuun qabaata jechuudha. You must write 13 km south west. Akka kanatti barreeffamuu qabachaadha. Directionin isaa itti dabalame south west kan jettu kun amma kibba dhihaa kan jedhu jechaadha. Kibba dhihaa kan jedhu kun more information nu laata jechaadha. We usually represent a vector using arrows. Isaan maal ilaalledha kun xiyyaa wajjinidha jechaadha kan nuti fayyadamnu. The length of its arrow represent the size of the quantity and the way it is pointing represent its direction. Egaan fakkeenyaaf jechaadha xiyyi kun maal agarsiisa? Xiyyi kun jechaadha xiyyi isaa kun jechaadha maal agarsiisa? Fakkeenyaaf F kana fudhannee yoo ilaalle xiyyi nuti asirra keenyu kun jechuudha. Dheerinni xiyyi kun jechaadha maal agarsiisa? Represent the length of it is this arrow represent the size of the quantity. Size quantity sana agarsiisa jechaadha yookiin hamma isaati jechuudha. Magnitude yookiin size isaa agarsiisa jechaadha. Direction kan biraan isaa immoo directionii yookiin vectorii akka ta'eef directionii force agarsiisa jechaadha. Notice in figure 1.2 that the 50 km vector is twice the size of 25 km vectors. Fakkii kanarraa jedha. Kunoo fakkiin kun asirra jira. Fakkii kanarraa maal argina? Inni gara northiitti ka'ee dhaabbate kun jechaadha. Twice of isa gara eastitti dhaabbate kanaaf twice dha yookiin dachaadha jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf 50 km dha kun immoo 25 dha. Kanaaf 15 kun dachaa kanaati waan ta'eedhaaf kana ibsuu barbaadeeti. Inni kan biraan we often represent vector quantities in equation using bold type or with an arrow above the quantity. Amma sagaroletti ilaalledha. Vectorii wanta tokko ibsuu yoo barbaanne jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf asatti bal'isee kaa'etti jira. Force fakkeenyaaf kun bold godheeti kan inni kaa'ee jiru. Bold godheeti yookiin immoo xiyyarra kaa'eetira jechaadha. As biratti xiyyarra kaa'ee jira. As biratti immoo bold godheeti kan inni barreessee jiru. Fakkeenyaaf jechaadha. Iddoo kanatti jechaadha forcein formulaan isaa force is equals to mass times acceleration kan jedhudha. Iddoo kanatti vectorii warreen ta'an forceidhaa fi accelerationii qofaadha. Kanaafidha forcii fi accelerationii qofaa bold godhe jechaadha iddoo kanatti. Iddoo kanatti immoo arrow kan inni irra kaa'e forcii fi accelerationii qofaadha. Sababni isaa kun akka
confuse akkasin hin gooneef lamaan isaanii qofti gatii vectorii ta'aniifidha. Iddoo kanatti maasiin jechaadha. Maasiin vectorii osoo hin taane scaalarii waan ta'eedhaafidha jechaadha. Both force and accelerations are vector quantity. Vectors and scalars should not be confused with SI units. Vectoriin fi scalariin kun jechaadha. Unitiin isaa yookiin SI system international unity dha jechaadha. SI jechuun warreen kun jechuudha. Confuse akkasin hin gooneef yeroo baay'ee tokkodha jechaadha. Fakkeenyaaf kan distaansii fi kan speediin faan velocity speed velocity wal fakkaata, kan distance displacement wal fakkaata, kan distance fi kan displacement meter per second metra yoo ta'u, kan velocity fi kan velocity fi speedin immoo lamaan isaaniiyyuu meter per second dha. Lamaan isaanii confuse akkasin hin goone. Maaliif lamaan isaanii formulaan isaanii yookiin SI unitiin isaa gatii tokko ta'eef confuse akkasin hin goone jechuu barbaadeetidha. Kunoo iddoo kanatti barreessee jira. The international system of units SI defines 7 basic units of measurement. This may be seen in table 1. Table kanarraa deemne ilaalla. Basic warra ta'an yookiin immoo warreen bu'uuraa torban sana warra kutaa torbamoo meeqatti barateetu jechuudha. Kana kun iddoo kana jiru quantitiin isaa SI unitiin isaa vectoriidha moo scalariidha kan jedhus adda beekee jira iddoo kanatti jechaadha. Fakkeenyaaf maasii fudhannee ilaaluu dandeenya. Maasiin iddoo kanatti jechaadha. SI unitiin isaa kiiloogiraamiidha. Maasiin kun immoo kalqabee moo kal'abeedha isa jedhuufi kal'abeedha. Scalariidha jechaadha. Kiiloogiraamiidha waan ta'eedhaaf kal'abeedha. Leengiziin immoo leengis kan jedhamu kun iddoo lamatti qoodamuu danda'a. Al tokko distaansii ta'a, al tokko immoo displacement of keessaa qaba jechaadha. Yeroo distaansii ta'u scalarii ta'a, yeroo displacement ta'u immoo vectorii ta'a jechaadha. Taayimiin scalariidha kun beekamaadha. Temperaturein is scalariidha. Amount of substance in scalariidha. Electric current in vectoriidha. Asitti immoo electric current kana qofaatu vectoriidha. Luminous intensity in scalariidha. Metrii kan leengizii metriidha. Kan taayimii sekondiidha. Kan SI unitiidha malee warreen SI unity hin taane kanneen biroos akka qaban beekamaadha. Temperature kelviniidha. Amount of substance mole, electric ampereidha. Luminous intensity candelaadha jechaadha. Kanaaf warreen kun maal jedhamu? Warra 7 basic ta'an jechaadha. Warra torbanii unitiiwwan torba quantitoota warra torbanii sanadha jechaadha. Some quantities their units and whether they are vectors or scalar kan jedhu adda baasuudhaaf kan isaan as dhufan jechuudha. Egaan review questionii wanta review questionii iddoo jiru hunduma isaatii jechaadha. Yeroo tokko boqonnaa tokkoon kana keessa kanneen jiran hunduma isaa walitti qabnee guyyaa tokko paartii tokkoon ni qabadeensinii dhiyaadha jechaadha. Har'a kanatti kan bira ilaallu addition and subtraction of vectors. Vectoroota walitti da'uu fi walirraa hir'isuu kan jedhudha kan nuti walii wajjin ilaallu. How do we combine vectors? Vectorsoota lama akkamitti walitti fidu combine gochuu dandeenya jedhudha. Scalars are simply to add. Scalaroota haala salphaadhaan walitti da'uun salphaadha. For example, when a mass of 40 kilogram is added to a mass of 20 kilogram, the total mass is 16 kilogram. Egaan kun walumatti da'uudha. Maasii 40 digdamatti yeroo daane 60 kilogram akka ta'u nama kamiiniyyuu walitti nama wal nu falmiinsu waliin nu galcha jechaadha. However, vectors are a bit more complex. Garuu jechaadha vectoroota walitti da'uun more kanarra wal xaxaadha jechaadha. Stepinsa akkaataa nuti ittiin walitti add goon yookiin akkaataa nuti subtract goon wal xaxaadha yookiin complex jechaadha. When adding 4 Newton force, it is possible to get the total 8 Newton or 0 Newton or even 5.7 Newton. Egaan
kan vektarii kun walxaxaadha gijenneeti fakkeenyaaf jechaadha 4 newton plus 4 newton kan jedhu kun yeroo tokko 0 kenna yeroo tokko 80 kenna jedha akkamitti fakkeenyaaf yeroo inni 80 kennu lamaan isaanii paraalalii yeroo isaan ta'an yookiin lamaan isaanii wal tarree yeroo isaan ta'an 4 newton kan isa kanaas 4 newton yeroo ta'u tootaaliin isaa maal ta'a 8 newton ta'a jechaadha. Garuu immoo yeroo isaan adda adda deeman faallaa walii yeroo isaan ta'an jechaadha. Faallaa walii yeroo ta'an 4 newton inni tokko kana keessaa negatiividha jechaadha yookiin isa kanatu negatiividha yookiin isa kana negatiividha. Kanaaf lamaan isaa yoo walitti daanu maal ta'a 4 plus negative 4 kun gaafa keessaa positive fi negative walitti dhufee negative ta'a waan ta'eef 4 minus 4 ta'a kan 0 ta'a jechaadha. Kana ibsuu barbaadeetidha jechaadha kun 0 akka inni kennu ibsuu barbaadeetidha jechaadha. When you add two or more vectors together, the overall vector is called the resultant. Vectorii lama fisaa ol yeroo walitti daanu bu'aan nuti argannu kun resultantii jedhama jechaadha. Resultantii kan vectorii jechaadha kuni. Combining parallel vectors. Parallel vectoroota warra parallelii ta'an combine walitti gochuu yookiin walitti fiduu walitti da'uu yookiin walirraa hir'isuus ta'uu danda'a. The directions of vectors are really important. Egaan directioniin vectorii dhugaadhumatti yookiin sirriimatti baay'ee barbaachisaadha jechaadha. If you want to add two parallel vectors, for example, force of 6 newton and 3 newton, you could get 9 newton or 3 newton as shown below. Fakkeenyaaf filaa asitti ilaaluu dandeenya. Forsiin 6 ta'ee newtonii ta'e akkasumas forsii 3 newtonii ta'e wajjin parallalii yookiin parallalii yeroo walitti ida'amu jechaadha. Yookiin 9 newtonii kenna yookiin immoo 3 newtonii kenna. Akkamitti jedhu fakkeenyaaf isa xiqqaa ta'e achi keessaa 3dha. Isa xiqqaa ta'e sana 3 ni negatiivii goona jechaadha al tokko immoo pozitiivii mataa. Yeroo pozitiivii ta'u 9 ta'a. Maaliif kallattii paraalaliidha nama fakkeenya iddoo kanatti lamaan isaanii paraalaliidha yookiin kallattii tokkicharra jiru jechaadha. Paraalalii mataanii kallattii tokkicharra jiru. Kanaaf dhaqanii maal kennu pozitiivii kennan. 9 jechaadha walitti da'aman wanti walitti bu'e tokko iyyuu hin jiru wal qixxeemarra deeman jechaadha. Iddoo kanatti immoo inni kun akkas deeme pozitiiva 9 deeme pozitiiva 6 deeme inni kun immoo inni xiqqaan jechaadha negatiiva 3 deema jechaadha. Negatiiva 3 yeroo deemu 6 hir'isuu 9 ta'a akka taas ilaallee turreetti 6 ida'uu amma ta'etti negatiiva 3 ta'a kun yeroo achi keessaa bahu 6 hir'isuu 3 ta'a kun meeqa ta'a 3 ta'a jechaadha. 3 newton warreen kana biras newton jira hunda isaanii bira newton jira jechaadha. Kanaaf inni kun 3 ta'a. Kanaaf ala kana 6 ida'uu 3ti inni 9 ta'a beekamaadha. Ala kana immoo kanatti 3 ta'a jechaadha. Kana agarsiisa. Ala tokko 3 ta'a jedha. Ala tokko immoo 6 ta'a jedha. Kana agarsiisuu barbaade jechaadha. Kanaafidha vector paralleliidhaan yeroo add goonu kana fakkaata kun asitti ilaaluu dandeessa. Asitti ilaaluu dandeessu 6 ida'uu negatiiva 3 akka inni ta'u akkasumas 6 ida'uu 3 9 akka inni ta'u addoo kanatti ilaaluu dandeessu bal'inaan jechaadha. Kanaaf egaa barumsa keenya guyyaa har'aa kan fakkaata paartii 2 combining perpendicular vectors kan jedhuun walitti deebina jechaadha. Hiriyoota keessaniif chaanaalii keenya kana share nuuf godhaa please. Chaanaalii kanaaf warri maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jedha. Waan amma xumuraatti na wajjin turtaniif viidiyoo koo kana daawwattaniif isiniin galateeffadha. Viidiyoo kana like godhaa. Hiriyoota keessan akka maatii kanatti makamanii subscribe godhan share godhaa affeeraan isiniin jedha. Yeroo biraa walitti deebinutti bye bye.